Oduun lama wal jala isinii qabaa sadi inshallah. Tokko mootummaan Ameerikaa fuula gara Itoophiyaas deeffate fakkaata. Karaa mootummaa Ameerikaa kanarraa oduu babbareedduu hedduutu dhagahamaa. Itoophiyaan biyya gartee namni amma gara hundaanuu fuula itti deeffatuuf walii dalagachuu deemu taatee jirti jechuudha. Kanaaf wal qabatee ambaasaaddara Ameerikaa kan duraanii kan Itoophiyaa keessa turanii mootummaa Tiiboonesh isaan jedhan mootummaa Gibxi oduu isa gaddisiistuu fi gartee akka gorsatti waan godhuu qabuutiin guyyaa kana faxooran jechuudha. Inni illee wanni taphni Itoophiyaa wajjin gootan dhumatee jira. Amma achi wanni Itoophiyaa wajjin taphatan dhiistanii karaa nagaatiin dippiloomaasiitiin Itoophiyaa waliin yoo fixattan isinii gaarii gorsaa akka nama tokkotti akka biyya takkatti akka biyya waa beektuu biyya gartee addunyaa tan dursituu isinii himnu Itoophiyaan biyya muuxannoo hedduu qabduuf waan hundaa akka itti keessaa baatu beektuuf yeroo daladdu beektu waan taateef Itoophiyaadhaan atakaroo qabachuu dhiistanii karaa nagayaatiin of duraaf akkamitti akka waliin biyya isa wajjin jiraattaniif yoo irra haasoftan isinii gaariidhaa jedhanii jechuudha. Oduu gammachiistu Itoophiyaan akkuma beeknu abbichuun abbaan mala biyyattii addunyaa tana keessa asiin dura isinii tuqee jira. Nama hundayyuu karaa nagaatiin dippiloomaasiidhaan waliin jiraachuu nama danda'an jechuudha. Mootummaan Ameerikaadhaa karaa hedduun fuula deeffate. Kana malee ammallee Ameerikaan xiyyaara 5 xiyyaarota addunyaa irra sodaataman xiyyaara lolaa jeettii 5 Itoophiyaadhaaf kennitee jirti. Baga gammaddan. Namni hoogganaa ol'aanaan Ameerikaa irraa dhufan guyyaadhaatti humna qilleensaa wajjin Itoophiyaa akkasuma humna tika biyyattii wajjin waan hedduu walitti walgahii cufaadhaati waliin haasayanii jiran jechuudha. Kanneen keessaa humna qilleensaa akkasuma daangaalee biyyattii keessaa waa'ee Alshababii ol qabatuuf haala adda addaa irratti qabxiilee hedduu irratti waliin haasanii walii galanii jiranii. Itoophiyaan biyya barbaachistuu biyya murteessituu keessaayyuu gaanfa Afrikaa kanatti waan taateef mootummaan Ameerikaa xiyyaarolee biyyoonni murtaa'e qofa qabdu xiyyaara Raapchar jedhan xiyyaara 5 yookaan ammoo miigii lolaa gartee kan akka malee addunyaa tana keessatti barbaadan Itoophiyaan jaba jettee jirti. Abbichuun abbaan malaa ammas oduu gammachiistuu diinota keenya mul'itti kuttu gama keenyatti nuuf galanii ni jiran jechuudha. Ammallee akkasuma oduu sanii aantu gammachiistuu ammallee HQ6 misaa'ela raadara kan gartee addunyaa keessatti biyyi 7 qofa qabdu Itoophiyaan meeshaa kana HQ6 yookaan ammoo HQ6 isa jedhamu kana Itoophiyaan hidhattee jirti. Inni kun meeshaan kun meeshaa addunyaa keessa biyyi 7 qofa qabdu yoo taate waan qilleensarraatiif lafa irraa arguudhaan tankaarfii fudhachuudhaan kan beekamuu fi kan sodaatamu Itoophiyaa bira dabree aga Eertiraatitti waan achi keessa guutuu to'achuu danda'uuf tankaarfii fudhachuu danda'u Itoophiyaan hidhatte. Meeshaan kun ka Chaayinaati. Biyya murtaa'e saahiba isii taatee fi amantu qofatti meeshaa kan dabarsitee kenniti jechuudha. Kanaaf qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa oduu gammachiistuu agana geetu harkaa isinii qabnaa jechuudha. Kaaniin ammoo jawwisaadhaaf warri gartee jawwisaa wajjin takkaa faannoof shanee keessaayyuu jawwisaa jechuudha. Warri peejii raayyaa ittisa biyyaa hordoftan guutuu isaallee qabadhee dhufuu baadhe jechuudha. Naannoo Goojjamitti tankaarfii fudhateen 48 yoo biyyee waliin makan 40 madeessuudhaan tankaarfii ilaalessaa bakkoota adda addaa odeessa guutuu qabadhee isiniin finne. Bakka hundatti jechuudha bakka 25 10 20 30 tankaarfii walirraa hin cinne hoogganoota isii irraa eegalee aga miseensotaatitti daaressuu jiran jechuudha. Lakka karaa nagaatiin koottaa haasaa jennaan warra dide tankaarfii ilaalessaa hamtuu irra fudhachuudhaan sa'a 24 tankaarfii walirraa hin cinne bakka isaan seenan seenuudhaan barbadeessuu jiran jechuudha. Kanaaf ganda nafxanyootaatii booyittiin urrii fi dubartii harma kutee raayyaa ittisa biyyaa kan jedhu sa'a 24 iyyaa jiran jechuudha. Kun ammoo raayyaan ittisa biyyaa keessaayyuu eegama qaballeessiin itti gad dhufe murandoodhaan haga duraan gartee rifachiisanii akka galtuu fi gamaa gamana baniitti dhudhukaasan dhiisuudhaan tankaarfii walirraa hin cinne bakka isin seente seenuudhaan guyyaa irraa gartee daaraa bubbeen fuute godhaa jira jechuudha. Kanaaf gandi nafxanyootaa booyichaa fi ukurruu kaan booyyanii fiduu kaan madoo bakka hundaa guuruu kaan warreeffaa jilmaa walirratti tuulaa jiraachuu karaa peejii raayyaa ittisa biyyaa godhatan bal'inaan argachuu dandeettanii jechuudha.
Kanaaf qaree bareedduu ilmaan Oromoodha. Kama biraatiin ammas oduun gammachiistuun jirtu warri Affaar akkasuma warri bilisa baasaan Affaarii karaa Asabitti imalanii jiranii gaarullee sodaatamu kan gartee waraanni Eertiraadhaa naman dabarsu yookaan bakka san dabruu hin danda'an hunda cabsuudhaan karaa Asabitti imala isaanii geggeessanii jiran. Imalli kun ammoo imala akka malee Eertiraa muddamsiiseef sodaachisee fi akka isaan niyyatiin yeroo isaan niyyatiin keessaayyuu humni Affaar yookaan ammoo bilisa baasaan Affaarii cabsanii seenanii jiran. Kun gaarolee akka malee ol fageenya qabaniif naannolee san tankaarfii waraanaatiif Shaabiyaan gamasiin tankaarfatte bahuu hin danda'amu kan jedhan hunda cabsanii seenanii bobaa isaanii jala seenanii jiran jechuudha. Amma kan jedhamaa jiru bobbaan gara Asabii kan jedhu. Asabillee yeroo gabaabduu keessatti inshaallah harka Itoophiyaatti deebitee Itoophiyaan waan hundaa xumurattee duula gara biyya keessaatii fi harcaatuu biyya keessaa qulqulleessuu deebiti jechuudha. Kunniin oduu gammachiistu. Akkasuma oduun biraan mallee isin dabalu waa'ee duratti isin himuu malee waa'ee Filisteeniiti obboleewwan tiyyaa Filisteen lolliitti eegalamee jira guyyaa addaatti Israa'elii dhukaasaa raafa bakka janitti tankaarfii fudhattee jirti waa gammatti. Namoonni nagamii gajjeefaniif waan ga'e bal'inaan hin argine kana gubbaa akka amaastuu rakkoo uume kan jedhu haala adda addaa dhiyeessaa jiranii karaa mootummaa Ameerikaatiin illee jechuudha. Kanaaf jennee Israa'eliin amanamtu rakkoon karaa Israa'el irraa galu kuni hidhamtoota ofii baafachuu waan kana daladdi kan jedhu yeroo baay'ee dubbatamaa ture. Ammallee wanni mul'achaa jiru kanuu fakkaataa jechuudha. Kanaaf wanna kan Rabbi nagaa haa godhu hedduu waan nama yaachisuu fi rakkoo guddaa ammas gama sanirraa agartee dhagahamaa jira. Lolli guutuutti hin dhaabbanne Israa'el tuttuqqeettuma jirti. Adhammoo tankaarfiin fudhatame. Tankaarfii akka malee gartee hamaa fakkaata. Rabbi khayrii haa godhu isaallee du'aa hin dagatina isiniin jedha jechuudha. Gama kaaniin ilmaan Oromoodhaa akkuma beektan mootummaan adda biyya Itoophiyaa bulchu kun waan argaa jiru isinii himne xiyyaarolee misaayiloota akkasuma raadaroota adda addaa biyyattii tana hidhachiisuudhaan Itoophiyaan akkuma isin argaa jirtan kanatti fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaadhaa eerpoortii guddicha Afrikaaf tokkoffaa addunyaa keessatti ammoo sadarkaan isaa gaafa inni xumurame beekamu keessatti mootummaan Ameerikaadhaa hirmaachuudhaan waliinis tahee karaa sukuriitii waan hundaanuu waliin dalaguudhaaf martifatee ka'ee jira jechuudha. Yoo ati jabaatte jabaa hunda si waliin dhaabbata. Yoo ati laafte ammoo namni gartee kophee sirra deema jechuudha. Kana qofaa miti. Biyyattiin teenya yeroo ammaa tana keessatti biyya gartee ija addunyaa keessa seentee namni hundinuu isin firoomu Itoophiyaan badaanuun firoomti jedhan irra geessee jirti. Keessaayyuu bobbaan yaabbichuun karaa hogganoota adda addaa wajjin Baalee keessa godhan Baalee lafa turistiidhaaf addunyaan guutuun guyyaa gabaabduu kana keessatti Itoophiyaa keessa waan akkanaattu jira. Afrikaa keessa waan akkanaattu jira. Isa jedhu agarsiistee fi sooshaal miidiyaa walirraa fuudhee wanni sun dubbii guddoo taatee jirti jechuudha. Maaliif bineensolee addunyaa keessa jira Itoophiyaa keessa jirtuu fi lafoota isin agartan san Baalee keessatti bishaan qabatee teessuma lafaa gaara qabatee qilleensa lafa oo'aa osoo amma deeman lafa qabbanaaya qorraa kan namni gartee jaaketta gurdaadhaa fi morma waa maratanii deeman san dhaqan lafa bareedduu bineensolee teettee ati ija keetiin daawwattu gafarsaa gadamsaa santawwaa waan hunda isaatu jechuudha. Leenca gurraacha keessaayyuu waan biyya keenya malee addunyaa keessatti hin argamne jeedala diimtuu shimbiroota adda addaatiif weenni wannoota gartee laalcha ijatti illee bareedanii fi akkasuma addunyaa kana keessatti gartee dinqisiifatamanii fi laaluuf biyyoonni hedduun hawwan yeroo dheeraa biyya Itoophiyaa keessa dhufanii laaluudhaaf yeroo deemanitti Baalee biyya shiftaati naannoo sayyoodhaan lubbuu keessanii ittiin gaafatamu jechuudhaan hawwii osoo arguu qaban waggaa dheeraadhaaf wanni kun dhorkame diinshoo dhaqanii akka hin laallamne gara gabbiraa gabbuu dhiisa. Kanaaf biyyi teenya akkuma aabbichuun muummicha ministeeraa jedhanitti waan takkaa addunyaa kana keessatti hin taane Baalee keessatti ta'uu deema jechuudha. Akkuma isin gartan muummicha ministeeraa wanni jedhan Baaleen hin misoomsine harka sharreef benda shanii reef tana waa godhaa jirra jedhan jechuudha. Maaliif akkas jedhan? Baaleetu lafa wanni isii keessa jiru waan ajaa'ibaa, waan dinqii, waan ati gartee daawwattee hin finneef, waan ati misoomsitee hin finne, waan ati gartee itti dhaqqabuu hin dandeenye keessa jira. Mukarraa gaaratti, bishaanii, bineensatti, teessuma lafaa wama hundattuu jechuun si ajaa'ibsiisa. Lafoonni kun yeroo jarana itti dhalanne kennaaf jechaa miti martuu teenna biyyi Itoophiyaan hunduu dachii teenna biyya teenna. Haa ta'u ammoo Baalee akkuma aabbichuun jedhan eessallee Itoophiyaa keessatti lafti akka Baalee hin jirtu jedhan jechuudha. Eessattillee kan ammoo warreen dhaqanii akkas ragaa bayan. Biyyi kuni maal ta'uu deema isin fakkaatee namni gariin bakka tana laaftuu laala. Wannoota nu amma jennu kana caalaa kaati bahii tokko malee galii guddaa sii galchu turistii jechuudha. Turistiin osoo ati bahii takka hin baasin bahii sii baasanii sirraa nyaatanii sirraa dhuganii waan hedduu qabatanii sii dhufan jechuudha.
waan isaan fidantu caala maaliin xiyyaara kee yaabbatan siree kee bulan suuqa kee nyaata sirraa nyaatan walumaa galatti wanni isaan fidan harka 75 bu'aa biyya kanaati jechuudha. Wanni birii garii harka 10 irraa argatta, garii harka 20 irraa argatta, garii harka 5 harka takka irraa argatta. Waan garii feetee biyya namaa geessitee walii galtee waa goote jechuudha. Bahii guddaa itti baaste. Kana bahiin biraan jiru ataala mijjeessuu, gaarii yookaan immoo makiinaa ittiin sosso'an, xiyyaara mijjeessuu, hoteela mijjeessuu, kateentii, kasharaa barbaachise, nageenya naannoo sanii eegu, icharraa kahafe ammoo tuuristi jechuun fakkeenyaaf Keenyaan kan isiin gartee qabeenya guddaa isiin ittiin galfattu maaliin tuuristiidhaan jechuudha. Tuuristiidhaan. Biyyootuma addunyaa kana Yurooppii maal kan yoo isin laaltan gaara isii daawwachuu, lafa magariisa isii daawwachuuf, lafoota bineensaan qabu teessuma lafaa qofaaf lafa namni dhaqee ilaaluu jira jechuudha. Seenaalee kalee dabre qofaaf namni dhaqee ilaala. Biyyi teenna ammoo akkasii miti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wanna hundaa osoo ati hin quufne baaliyyoo biyya Baalee jedhan tana alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi Baalee nuuf kenne uummata Itoophiyaa guutuu kennee rabbiin. Baalee jechuun lafa ati ajaa'ibuma. Nummaan keessatti dhalannee jechuudha. Namni keessatti dhalateeyyuu ni ajaa'ibda akka gabbaateen. Yooma gabbuun hundaa yoo ati ilaalte, dhaabbattee yoo ati gaara ilaalte, mukkiin isii yoo ilaalte, bineensa isii yoo ati ilaalte, shimbira isii yoo ati caqaste, laga isii yoo ati caqaste, sigalee keessa deemteetuma yoo ati ilaalte, qamadii isii, garbuu isii, xaafii isii, baaqelaa isii, ataraa isii, maal jedhee sii malee wooma hundaa jechuudha. Wanni ati itti gad darbite guutuu oluma sii baatti. Akkasuma ammallee kanaaf wanni si ajaa'ibu biraa bira. Lafoota akka haranna jedhan fajjira. Lafoonni muka waggaa meeqaa kan yoo ati keessa deemte sagalee isaa, yoo ati ol laalte dheerinna isaa, bal'ina mukkoon naginni ga'u sigalee ka ati yoo keessa seente nama hedduu keessa seenuu danda'u holqa inni ol kaga qabu mukkii yoo ati jala dhaabbatte nama kuma meeqa gaaddisa isaa jalatti uf jala ammatee si qabachuu danda'u. Weenni jaldeessa gosa adda addaa jaldeessa gammoojjii gurguddaa jira, jaldeessa baddaattu jira, kabadda dareettu jira, sigalee qamalee jira, jedala diimtu jira. Wanni ati dhaabbatte mukoota lafaa bayan isaa miti. Shiishillee waan cantu jira afaan biraatti hin beeku amaarieffattanii wannoota abaaboo baasan lafaa ol baan kabareedinna isaa wannoota gartee tapha tuqaa jennaaniin tuqaaf jeedalti diimtuun warri kunniin wal adamsanii akkaataa itti waa teessuma gaaraa akka isaan jiran bu'iitii bishaan gubbaa irraa bu'u ka lafaa ol finfin jedhee burqu duuba dammaa fa'aanan adeemsi kun guutuun lafa qonnaa diida asuma osoo deemtu ammallee gaarolee keessaa wati gabbaati lafa diida ijji kee ilaalee qonna tilaakteerri meeqa qotu makiinaan qonnaa kaammoo qorsa isaa xiyyaarri meeqa itti afuuf dachii rabbii irra deemee xiyyaarri namni yaabbatee garii hin deemu qorsa qofa yeroo gartee ganna midhaan ga'u itti afuuf guyyaa kana guutuu ganama irraa galgala lafa yeroo achirraa callaan sun galu fe'amee eessa dhaqaa kaa rabbii keenya gaafa ijoollee illee of gaafachaa turre nuti yeroon akkanaa kun geettee ji'a ammarraa ji'a tokko akkana tokko fo'itti laal gaariin guddaan fe'aa kun hiriira galee ka halkanii guyyaa fe'a laal eessa geessanii qamadima san rabbii kee gaafadhate. Ammoo Itoophiyaan akkasitti qotamee achirraa galu arsii lamaan irraa ka galu ardaayitaa sinaanaa hunxeer shaalimaati laal lafa qonnaa bara ajaa'ibaa kanneen lafa yoo akkanasitti mi'aanii lafa xiqqaasee qaba. Biyya kana gubbaa wanni galu kun guutuun isaaniitu qabeenya biyya kanaa kaleessa namoonni baasanii midhaan osoo namni asii agabu alab baasanii gurgurachaa turan. Namni lamaa qofa fayyadamaa ture. Warra hangoora jiru abbootii qabeenyaa. Isaan kana qofatu walirra dabarsanii gurgurachaa turan jechuudha. Eessatti ergan midhaan orgaanik kana ka biyya keenya ga'u biyya alaatti gurgurachaa turan. Warri alaa orgaanikii keenya kana midhaan qulqulluu uumamaa kana gartee ufiif horii qaaliidhaan doolaraan bitatanii abbootiin qabeenyaatiif naggaadee walii galanii ammoo uummata keenya irraa walii guuranii istooran naqaniiti yeroo gartee qaalessanii biyyoota addunyaa Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa gurguratanii jechuudha. Adda alhamdulillahi rabbil aalamiin biyya abbaa argatte yoo gurgurlee biyyaaf ekspoortii ka godhu uummanni keenya ammoo qotee akka itti bulu. Kanaaf nagaa biyya keenyaa irratti Oromoo saba kiyya lammii tiyya bareedduu dhawaataan baa'uu deemti biyyi teenya. Lafa hunda keessaa waan ajaa'ibaa qabna. Wallagga yoo ati hidhatte, Shawaa yoo ati hidhatte, Jimma yoo ati hidhatte, Harargee yoo ati hidhatte, Iluu yoo ati hidhatte, Boorana, Gujii yoo ati hidhatte. Lafti teenya tun ajaa'iba tana keessaa garta wallahi biyya tana. Haga tokko lafootan keessa deemee jira. Lafoota biyya misiitan yoo ati hidhatte osoo biyya gurraatti irra deemtu diimtuu akka dhiigaatti dhufta. Osoo diimtuu tana irra deemtu adii akka aananiitti dhufta. Biyya biraa. Biyya tana dhagaa biyya keenyaa kana yoo agarta. Dhagaalee wanni sun guutuun amma yoo eegas ilaallu maali albuuda. Dhagaa akka shimbiraa akka waan namni bocee. Dhagaa baaqelaa fakkaatu wannoota adda addaa dhagaa lagarra yoo ati deemte. Laal gaafas wallaalli kubaas hin goone qabu hin beeknu waan isa hiikaa isaa. Eega amma dhufnee biyya namaallee dhandhee albuuda adda addaa akkaataa itti barbaadan agarre
Dachiin sun guutuun albuudaa jechuudha. Isni galee mukoota